Miidiyaa mootummaa OBN fuula Facebook isaa gubbatti barruu maxxansee miseensonni ABO hidhachuudhaan aanota godina Jimmaa keessa socho'aa turan 36 waamicha mootummaa fudhachuun karaa nagaan galan jedhee jira. OBN barruu maxxanse kana keessatti aanaa Limmuu keessatti qofa miseensonni ABO hidhachuudhaan bosona keessa socho'aa turan 11 karaa nagaatiin abbootii gadaa fi hawwan sinqeetti harka isaanii kennan kan jedhe. Kanneen hafanis aanaalee godinichaa adda addaa keessatti karaa nagaatiin harka isaanii kennachuun kan galan jedhee jira. Walumaa galattuu miseensonni ABO'dha 36 karaa nagaatiin abbootii gadaa fi hawwan sinqeetti harka isaanii laachuudhaan waamicha mootummaa fudhachuudhaan galanii jiran jechuun OBN kan gabaasi. Ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa kanaan dura ammoo gama isaatiin yeroo waamicha dhiheessu miseensonni ABO shanee galuu qaban jechuudhaan kan waraana bilisummaa Oromoo waame hoggaa ta'u ammoo OBN barreeffama isaa har'aan tana fuula Facebook isaa gubbatti maxxanse kanaan ammoo ABO shanee jechuudhaan akka mootummaa waamettis otoo hin waamin sanirraa adda godhuudhaan miseensonni ABO'dha hidhachuudhaan aanota godina Jimmaa keessa socho'aa turan 36 waamicha mootummaa fudhachuun karaa nagaatiin galan jechuudhaanis gabaasee jira. Kana malees ammoo OBN miseensonni ABO karaa nagaatiin hawaasatti makaman obboleewwan isaanii bosonatti hafanis waamicha karaa nagaatiin kottaa galaa jedhu taasisanii fi jiran jedhu. Abbootiin gadaa fi hawwan sinqeedhaa humna hidhatee karaa nagaan galla jennaan ammoo bosonatti dhaqanii isaan simachuudhaaf himuu isaaniitis gabaasee jira OBN. Ta'us ammoo miidiyaan OBN miseensota ABO 36 galan keessaa 11 aanaa Limmuutti harka laatan malee kanneen biroo eessatti akka galanii fi ammoo akkamiin harka isaanii akka laatanii fi akkamiin ammoo simannaan akka isaaniif godhame waan ifatti dubbatan hin qabu. Kunis ammoo shakkii guddaa kan uumaa jiru hoggaatu. Qawween isaan qabatanii galanis 6 akka ta'e OBN kan maxxanse kan nama dinqu ammoo 36 hime keessaa 11tu nagaan harka isaanii kennatee gale aanaa Limmuutti jechuun ammoo yoo maxxanse namoonni 6 qoftiin kan mul'atanii fi isaan keessaa ammoo 2 qoftiin hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan fakkaatan ta'uu isaati. Oduu miidiyaan OBN qindeessuudhaan miseensonni ABO galaa jiraachuu hime kanarratti waraanni bilisummaa Oromoodhaa miseensonni isaa galaa jiraachuu fedhiisuu irratti waan jedhe qabaachuu baatus ammoo dubbiin kun dhugaarraa kan fagaate akka ta'etu himamaa jira. Yeroo beelti ummata Oromoo fixaa jirtutti ajandaa siyaasaa ammallee mootummaan Abiyyi Ahmad dhiyeessuurra if duubas hin deebine jechuudhaan namoonni hedduun qeeqaa kan jiran hoggaa ta'u ammoo suuraan isaan maxxansanis hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan hin fakkaannee fi akkasuma mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo ta'e jechuudhaan diraamaa isaa ittiin hojjechuudhaaf jecha kan qindeessee dhiyeesse jechuudhaanis yeroo ammaan tanaa qeeqni hedduunis ka'aa jira. Waboon ammoo gama isaatiin lola jabaa humnoota mootummaatii wajjin gaggeessaa jiraachuu kan beeksise. Ergammoo keessattuu kibboo Oromiyaatti kutaa waraana mootummaa Abiyyi Ahmad 38ffaa barbadeessee as waraanni guddaan kibboo Oromiyaa fi jiddu galeessa akkasuma lixatti bobbaafame akka jiru ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo kan beeksisan. Bakka hedduutti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad waraanaa fi injifannoo gurguddaa argachaa jiraachuu yeroo himaa jiranitti miidiyaan OBN ammoo gama isaatiin miseensonni ABO'dha harka isaanii laachaa jiran jechuudhaan gabaasaa jira. Kunis ammoo soba adii dhugaarraa fagaate jechuudhaanis ummanni bal'aan balaaleeffachaa jira. Bakka ammaa geenya namatti fakkaataan turre namaa waan hojjennu beeknaa namni 3,000 namni 5,000 miti 50,000 50 miti 500 dhaquu akka danda'u beekna. Har'a iddoo geenye beekna. Ammas akkuma kaleessaa gaafa homtuun jirreyyuu nutti amaneen waliin dhaabbate bakka har'a jirru kanaan nu ga'uu akkuma danda'e har'a ammoo waayyuu harkaa qabna. Harkaa qabaachuu qofaayyuu miti namaafuu laachuu sadarkaa danda'u irra ga'eera qabsoon keenya. Kun immoo qabeenyi keenya inni guddaan uummata keenya sana. Qabeenyichi uummatichi galaanichi suni qurxummii isaa ammallee ofuma keessa haa jiraachifatu. Raasaama jirra miti raasnee gara dhadhaa dhimbiibuutti deemuu jirra. Dhimbiibuu gara dhimbiibuutti deemaa jirra waan ta'eef hin nuffiin.
dukkana barii jalaa sanaafis hin jilbeenfatiin dukkana sana keessa dukkana duubaanis ifatu jira ifa sanatti immoo waliin bahuuf jirra kuni jecha boru lafarratti ta'ee argamu lubbuun jiraanne waliin argina lubbuun hin jiraanne immoo seenaan walii himna kana ni ta'a ta'uuf deema kun egaa yoo callisteetuma mootummaa lallaaffatte milishaan qawwee gata poolisiin qawwee gata waraanni qawwee gata kana kan goone qabsootiini cinaacha isaa laafaa tumannee laaffisnee waraana jabaa gaanfa Afrikaa irratti jabaa jedhanii waraana addunyaa kana irratti iyyuu hiriyyummaa gaafatamu waraana nagaa eegsisuuf illee gaafatamu waraanni gargaarsi hedduun akkuma silarraa tuqe kennamee fi ijaarame biyyoota hedduuf junior partner biyya taate akkasii kan saaxile waraana bilisummaa Oromoo lole waraana mootummaa abbaa irree afaanii fi kijiba irratti ijaarame isa sana cirrachicha jalaa boossosaa sana waraana bilisummaa Oromootu tuttuqee agarsiise tuttuqnee erga agarsiisnee waraanni akkasii kuni bakka adda addaatti yeroonni qawwee harcaasee deemu immoo qawwee yoo naamusa hin qabdu taate deebitee immoo Oromoof Oromiyaa fi hegeree keenyaaf yaaddoo qawweetu yaaddoo ta'e amma Oromiyaa keessatti mootummaan jabaan biyya kana tasgabbeessee qabachuu danda'u hin jiru Itoophiyaa keessaa kan jiru mootummaa laafaa keessisaa tortoree nyaatame boossoseeru kufuuf guyyaa lakkaachaa deemu mootummaa aadaa deemu jechuu dhukkuba qaba dhukkuba cinaachaati qaba cinaacha isaatti tumatameera mootummaa akkasitti aadaa deemu kanarraa yeroo hundumaa caasaa isaa diignee burkuteessineerraa caasaa tokkotu jira innis caasaa humna qawweetiin taliigamu qofa inni yoommoo caasaan humna qawweetiin taliigamu sun waraanni isaa dhumatee waraanni durii suni hin jiru ijoollee xixiqqoo humnaan qabanii mana hidhaa keessaa qabanii otoonni nama waliin wollolte qabanii geessanii mana hidhaatti naqanii ijoollee motora faa qabdu beektaa yoo ta'e motora kennama ajjeese nama rukuteedhanii sobanii qabanii mana puulii keessaa nama qabanii akkasittiinidha waraanatti naqaa jiru. Inniyyuu sadarkaa waraanummaa itti rarra'ee jiru sanarraayyuu bu'eeraa jechuun haala akkasii keessatti hegeree biyya keef ni yaadda yoo taate biyya ijaaruuni akka biyya diiguu hin salphatu. Miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa godina Baashaggar aanaa Boosaatii fi Qeellam Wallaggaa Anfillotti akkasuma gama kaaniin kibba Oromiyaa hojii lixaatti hedduun isaanii harka isaanii kennatanii jiraachuun himamee jira. Godina Baashaggar Boosaat keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyattii hedduu ta'an ajajoota 52 wajjin ammoo mooraa waraanaa magaalaa Boolee keessaa ganuudhaan wabotti harka isaanii kennatanii jiru. Miseensonni waraana bilisiginnaa kunneen ammoo ilmaan Oromoo yoo ta'an qawwee keemmii Turkii 200 hidhannoo guutuu wajjin qabachuudhaan woboo bira ga'anii jiraachuun isaanii himamee jira. Waraanni mootummaa bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu itti fufuudhaan guyyuma kaleessaa ammoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa 52 qawwee AKM Turkii 52 hidhannoo guutuu waliin mooraa diinaa ganuudhaan wabotti harka kennachuun isaaniitis himamee jira. Akkasuma ammoo kibba Oromiyaa Gujii lixaa keessattis humnoonni wal makootaan raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa irraa 60 wabotti makamuun isaanii himamee jira. Miseensonni waraana sirnicha ganan kunneenis ammoo gocha dabaa mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleeffachuudhaan ilmaan Oromoo achi keessatti hafan qawwee mootummaa bilisiginnaa baachaa jiran gara qabsoo dhugaa kan saba keessaniitti koottaa waboo waliin falmadhaa jechuudhaan dhaamsa jabaa dabarsanii jiraachuu maddeen waraanaatis himanii jiru. Yeroo lolli guddaan Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa jiru kanattis ajajoonni waraana mootummaa hedduu ta'an ammoo hidhaa keessa buufamuun isaanii himamaa kan jiru. Bakkoota danutti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon irra waan aanee fi humna isaanii ammoo waan barbadeessaa jiruuf ajaja gubbaarra isinitti kenna
kennameef dirqama keessan baachaan jirtan waraana bilisummaa Oromoo waboo rukutus hin dandeenye if duuba deebisus hin dandeenye jechuudhaan ajajoonni waraanaa iddoo ta'an ammoo hidhaa keessa buufamaa kan jiran kanneen hafan ammoo lixa dabalatee jiddu galeessaa fi akkasuma gama kaaniin kibba Oromiyaattis tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru kana baqachuudhaan fadhiidhumaan ammoo waraana bilisummaa Oromoottis harka isaanii laachaa jiraachuun himamee jira.